السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا دعوتوتا خينيا أكمل نجايا فيادا جرتني سنين جتشادا ويا رانتناغا سجنتا أفيرraa keessummaati qabna sagantaa tanarratti meegaa keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne keessummaan sanis gaa eenyu laata jechuun keessan waan hin oolle inni sanis gaa nama qaamaan nu bira jiraatee asitti studio keenyatti nuuf argamuu hin dandeenye waan ta'eef jecha garagaa qilleensarraan Skypeedhaan jechaadha wal qunnamneeti gaafii fi deebisaa wajjiin kan goonu taha nu faana turaa isin jenna hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu faana jiraadha gara gaafii fi deebisaa teenyaatti immoo achi deemuun duratti mee isa kana wajjin gaa wal haabarru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamoo Master Hassan Abdul Qaadir ayyaamoo baga nagayaan afeerraa teenyaa kabajjee gara miidiyaa mooraa fogugitti nuuf argamtee siin jennaga. Tole wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Media mooraa fogug na afeeruu keessaniif galatoomaan isiniin jaanis. Tole hayee atilleen gaa guddaa galatoomiin siinjaa Master Hassan Abdul Qaadir ayyaamoo asumaan gaa gara gaafii fi deebisaa guyyaa arraantanaatti achi tarkaanfanna garuu gaa san duratti mee ani hedduu takka gaa Master Hassan Abdul Qaadir kun eenyu akka ta'ee fi akkasuma gaa seenaansaa maal akka taate waan hin baay'inaan beeku jecha meegaa gara hawaasa keenyaa kan nu daawwachaa jiruuf jechuudha gariin khasi beeku taha gariin ammoo khasi hin beekne taha khasi beekuuf yaadannoodha khasi hin beekneef ammoo barnoota waan ta'eef jecha maqaa keetirraa haa jalqabnu akkasuma iddoon dhaloota keetii gaa eessaa laata waan juutu jira tanaaf gaamee akkamitti if ibsuu dandeessa. Tole Master Hassan Abdul Qaadir jechuun anuma ani Hassanii dhaloonni kiyya magaalaa Oromiyaa bahaa Unaafran qalloo magaalaa guddittii Oromiyaa talammeessaatis jaamu malti magaalaa guddittii baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaati. Egaa guddaa galatoomii siin jechaadha Master Hassan Abdul Qaadir ayyaamoodha. Waan takka odeeffannoon dhageetu jira. Master Hassan Abdul Qaadir ayyaamoodha kitaaba hedduu barreessee yookaan kitaaba baay'ee barreessee lafaa qabaa ganaallee kitaaba hedduu barreessuudhaaf jiraataa waan jedhamutu jira. Kitaabota akka fakkeenyaa yoo kaniin kaasu taate ani gaafa biyya jirru gaa kaniin beeku keessa fiixeensa qaamaa teekwaandoo ayyaantuu gadaatii fi kitaabota baay'eetu jira. Kanarratti hoo laata mee ibsi ati hawaasa keenyaaf waa'ee kitaaba kanaatirraa qabdu hoo maal fakkaata? Ani kitaaba dhugaadhaa barreesseetiin jira kitaabota akka urjii bakkalchaa hangafa aartii Oromoo kajahu kitaaba ayyaantuu gadaa jiru waa'ee kaalendara Oromoo irraa haasa'u waa'ee aartii Oromoo irraa haasa'u urjii bakkalchaa kajahu kitaaba ispoortii gosa gosa adda addaa barreesseetiin jira kitaaba gargaarsa fayyaa barreesseetiin jira kitaabota hedduu gaa hudha wayitti lakkaawamuun barreessee jira amma yoo rabbii jee fuuldura kitaaba seenaa dirree dhawaa Unaafran qalloo kajahu kitaaba fuula 341 dhiheenyatti maybe dhuma baatuma tana dhumarratti ta'uu mala yookaan jalqaba bara 2019 irratti kaniin eebbisiisu ta'a. Tole hayyee egaa inshallah nutis gara fuulduraatti gaa abdiidhaan si eegganna. Tole Master Hassan Abdul Qaadir ayyaamoodha meegaa gaafii fi deebisaa wajjin xiqqoo haqabnuudha taha. Gara gaafii fi deebisaa teenyaatti aantutti haa deemnu yeroo hedduu jechuudha namni keenya yookaan sabni Oromoo bal'aan idil addunyaa jiru gaafii waa'ee moggaasa maqaa miidiyaa keenyaa kanarraa jalqabee gaafii hedduu nu dhiyeessaati jira akka tasaatti gaaffiileen isaan dhiyeeffatan takka fugug jechuun maalii jaan isiin lammaffaan mooraa jechuun hoo maalii jechi lamaan kun yeroo walitti hidhame mooraa fugug ja'a tanaaf mooraan fugug hoo maalii ja'aniiti gaafii deddeebisanii nu gaafachaati jiran mee ati hoo gaaffiilee tanaaf deebisaa akkam qabda laata? Tole gaafii bareedduu gaafattee jaala kiyya fugug jechuun ananqaan qoradhee beekutti addunyaa jechuun kun afaan arabaati addunyaa jaaramnini Oromoon fugug jettiin
hanqaanan qoradhee beekutti. Mooraa jechuun abaata jechuudha. Mooraa fugug jechuun immoo teessummaan bultii gurguddoo 12 alaati. Gaara mul'ataati. Sigaltee fugug. Mooraa bareedduu jechuudha. Mootaa paradise akka gartee mooraa caaltuu jechuudha fadhaniiti. Mooraa fugug jedhaniin. Fugug jechuun addunyaa jechuudha. Faaya addunyaatu achitti mul'ata jechuudha. Lafa badhaatu jechuudha ibsuuf barbaadanii na fakkaata. Qorannaan kayyallee ooma akkasiiti. Fugug jechuun addunyaa jechuudha. Mooraa fugug ka jennuun teessummaan bultii gurguddoo 12 alaati. Raabadooriin bultum abbootii gadaa hedduutu bulchuu ture. Warra akka Jaarraa Mardiidaa, Roobaa Gaamoo, Harhaar Argaayaa abbootii gadaa hedduu maqaa dha'uun ni danda'ama. Ilaa hanqaa as dhufee booda gaafa cabiinsa Minilik gartee wadaa galmoo Hormoosootti jechuudha. Wadaa galmoo Hormoosoo addeellee taa'a. Addeellee maadheeffatee jira addeellee. Galma addeellee mooraa fugug bulcha. Sigaltee fugug kana teessummoo eenyuti dhaddacha Bakar Waareeti isin tun. Dhaddacha Bakar Waareeti. Bakar Waaree jiraa afran qalloo akka afran qallooti dubbataadhaasi gootaasi. Dubbataadhaasi jaarsoodhani jijjigaammoo ona isaaniiti. Sigaltee lafti amma jijjigaa naannoo 5 ijaanii Oromoo irraa buqqaasan tuni lafa isaaniiti. Lafa Bakar Waareeti. Bakar Waaree jiraa jaarsooti jiraa afran qallooti. Jiraa Oromootaatiisi. Isaan awwaabti gartee dhaddacha Bakar Waaree jaaniini mooraa fugugsan jechuudha. Isin gaara mul'ataa cinatti argamti gama duubaatiin jechuudha. Tole gaa Hassan keenya guddaa galatoomii dhiifama gaa hedduu idduutti sagaleen illee nurraa muramte gaa teeknishaanaa keenyarraa. Meegaa wanta akka achi keessatti dubbatteetu jira. Fakkeenyaaf jechuudha achi keessatti eenyufaatu dhaddacha Bakar Waaree kana gaa Rabbi rahmata isaa haa godhu. Bakar Waareedha jechuun akkuma ati nu ibsitetti jira afran qalloo keessa kan qabdu akka dubbataa tokkotti jechuudha. Speaker waan jaansan jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Isa sani dhaddacha Bakar Waaree kana yookaan mooraa fugug kanatti eenyufaatu achitti walitti qabama. Laata gama kiyyaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka gaan aannan tokkotti yeroo ilaalu jechuudha waan akka damiinanii yookaan jiraa gaagosaa moo maalimee isa eenyufaadhaatu achi walitti qabama akka ati himaa jirtu kanatti gaa. Gaafii ta'e gaafii bareedduu eenyufaatu dhaddacha Bakar Waaree kanatti mooraa fugugitti walitti qabamaa hajattuuf jaarsoorraa hanqa anniyyaatti baabbileerraa hanqa oborraatti ituurraa hanqa laga awaasitti miseensonni raabaadorii bultum achi maadheeffatan jechuudha. Achitti walitti dhufanii horree achitti taa'aa achitti mari'atan jechuudha. Dhaddacha Bakar Waaree saniif jaanii Bakar Waaree dubbataadha. Abbaa Duulaatis gaafa lola Cilee Calanqoodha. Amma Cilee Calanqoo namni yeroo kaasan eenyu yaadata? Bakar Waaree yaadata. Abbaan gadaa yeroo sanii ture wadaay galmoo Hormoosooti jechuudha. Sigalte so akkasii Rabbi isaaniif haa araaramu. Warra seenaa sanirraa baratee gartee diina firraa dhorkuratti illee akka isaan lubbuu isaanii wareegullee dhaloota akkasii nu keessaa Rabbi naa uumu jenna. Galatooma. Atilleen guddaa galatoomii siin jennagaa Master Hassan Abdul Qaadir ayyaamoodha. Mee dhumarratti dhaammannaan ati hawaasa keenya idilee addunyaan jiran keessattuu gaa hawaasa abdii boruudhaa kan lafaa ol dagaagaa jiru kana dhaamsi ati akka dhaammannaatti qabduuf maali? Tanaaf meegaa gara dhaammannaa keetitti achi tarkaanfanna itti fufiin siin jaagaa. Tole dhumarratti dhaammannaa yoo qabaatte kanaan jetteef dhaammannaaf carraanaa kan nuufatiif galatoom jala kiyyaa. Wanni nan jedhu Oromummaa cimsadhaa. Oromummaan faaya waggaa jennu Oromummaan tun laayootti hin jaaramne abbootiin laaftutti nu hin jaarre. Oromummaa tana keessatti waa hedduudha arkina. Fakkeenyaaf amma ituu humbannaa kana hamma Harargee jennuun kana yeroo dhufnu namooma arkina. Akkamitti akka nama maxxanfatan jaalala arkina, iftoomina arkina. Naannoo sikkoo mandoo waggaa dheexee maal agarta? Mirga dubartoota arkita. Sirna siiqqee arkita, sirna ateetee arkita. Naannawa sabboo goonaa ka Booranaa kana yoo ta'u gadaa agarta achitti. Naannawa Maccaa Tuulamaa yoo ta'u Oromoo abbaa fardaa jennaami. Farda achitti arkita, shimala achitti arkita.
naannoon hundinuu gadaaleen shananuu waan qabanii oromummaa tana irra jaaran qaban sodaat oromummaan faaya jechuun kana oromummaa haa jabeeffannu ergaan keenya aadaa teenya haa qorannu afaan keenya haa qorannu maalummaa keenya dhaloota dhufu haa barsiifnu ergaa jettuun qaba isinis gaa miidiyaa mooraafu geettanii banuun keessan waan bareedaadha jabaadhaa nuti isin fordofuu jirra jechuu fadheeti turtii gaarii qabaadha. Tole gaa Hassan atilleen turtii gaarii qabaadhu siin jechaadha. Galatoomii hedduu takka maqaa miidiyaa mooraa fugugiin ulfaadhu galanni kee hin badinii bakka kofee hin cabnee bu'ee hin banne siifaa taa'uu bakka hin qaqoone jechaadha. Hedduu takka gaatilleen carraan ulaattee yeroo tee gubdee gaa biyya ambaa keessaas jiraattee jechuudha. Hawaasa keetiif jechama yookaan yaada qabdu karaa gaa seenaalee adda addaa gumaachuu keetiif baay'ee galatoomiin siin jaa ulfaadhu atilleen gaa inshaallah hanga yeroo biraatiin walitti deemunutti nagayaan nu turi. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya sagantaan teenya afeerraa keessummaadhaa tan guyyaa irraa qabnu hanganuma hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti egaa asirratti immoo garuu sagantaa biraatti ichi cahuu kiyyaan duratti jechuu gara goolabbiitti fiiguun duratti Master Hassan gaa akkuma toora iskaayipii qilleensarraatti nu dubbise kanatti seenaan isaatilleen kaasee akkasuma gaa wanni sammuu isaa tana keessa jiru waan gaa lafa jigee dhangala'ee hin dhaabbanne akka burqaa bishaan maddaatti jechuudha kan burquudha seenaa baay'eedha qaba if keessatti jechuudha namni kuni nama tabaan sahina beetani nama fi yookaan hayyuu fi abbaa jabeeffataa jaan beeta kanaafuu gaa nuti isa kana hawaasa keenya nuun hangafee dhaloota abdii boruu akka inni waa barsiisu akka inni gaa nutis waan raa barannu akkasuma inninis waan nu barsiifatu abdiidha qabna. Garagaa sagantaa itti aanturratti baay'inaan yookaan ammoo bal'inaan inshaallah yoo rabbi irraa taate afeerraa sagantaadhaa akka keessummaa caalatti jechuudha. Isa gaa asirra kan dhiyeeffannu ta'a. Guyyaa irraan tana ammoo akka tasaatti gaa biyya ambaa keessa namni jiru xiqqoo yeroos hin qabu waan ta'eef jecha akka daguutti harkachuu waan dandeenyeef yeroo gabaabduu tana waliin marii gooneeti jirra. Hanga gaa sagantaa biraatiin walitti deebinutti jennee gara goolabbii isaatti achi deemnee tanaafu ogeessaa kaameeraa keenyaa akkasuma gaa daayirekteera keenyaa bayaan Sheekh Abdul wajjin turtiin goone kana fakkaata. Xumura sagantaa teenyaa waliin geenyeeti jirra inshaallah sagantaa biraatiin bal'inaan isaas qabannee gaa akka inni seenaa tana caalatti gadi fageenyaan nu ibsutti akkasuma gaa bifa kitaabaatiinis inni barreessee nu maxxansusan hawwiidhaan akka nuti eeggannutti abdiidhaan waa hundaahuu nirkanna jenneeti eeyna tana hundaahuu kan qabu rabbuma qofa inshaallah rabbiin isaa waffaquu umrii barakaa qabdu waliin nu haa kannu tan qeeliin hojjennu jechaadha. Tanaafu gaa anis asumarratti sagantaa tiyya goolabaa hamma sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaya dhaammannaa nagayaan nu turaa isinis daawwattootaa fi kabajamtoota keenya jiraadhaa horaa bulaa isiniin jennaa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.